Gaaffii deebiin kenna har'a waa'ee bultiiti. Gaafachuu heduu waan inni sitti fakkaate beektaa? Aayishaa fi abbaan maamii akkamitti wal argan, akkamitti wal fuudhan, yaani sida akkamitti godhatan waan akkasii. Yaa Allah akka deebiftu abdii waaqa. Akkamitti wal fuudhan akka walitti jaalala eenyutu dhiyeessan jedha gaafiin itti aanu. Si himoo siituu iyyuu sin jaaladha immoo isaantu si jaaladha jedhee. Akkuma uffata keenya keessatti barata fi ajaa'iba wayii xiqqaata akka nama golfisiiftu wayii ashiyyee. Yalla yeroo barreessu anuu kolfa barreesse osoo abbaan maamee jechuudha. Kanaafuu hordoftoonni kennaa warroonni abbaan manaa keessan harka jarjaru yoo inni tafe isinitti jedhe gara alaa gadi hin ce'inaa gara boroo keessa ol dheessan isiniin jedhanii asfaani. Obbolummaa kanatti waliin barbaadamee Assalamu alaikum janne salamta warra jannata Assalamu alaikum janne salam Bismillah alhamdulillah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenya baga jiraattan baga rabbiin sa'aatii kanaan isin ga'e jecha egaa har'a nama naaf qaalii nama kabajama nama kan jaalladhu akkaan kabaju qabadhee isinii dhufee jira isinillee immoo akka gammachuu addaa takkaan simattan abdii qaba egaa kabajamtuu fi jaallatamtuu obboleettii tiyyaa hiriyaa tiyya qaalii hordoftoota keenyan salaamata jedhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune kabajamtoota daawwattoota Amu Free Family akkam jirtan annagaa jira alhamdulillahi rabbil alamin. Asiin durallee na beeytanii arrallee deebi'ee dhufee jira Amu Free Family na kabajjee gara chaanaalii keessatti naafferu keetiif guddaa galatoomii daawwattoonni Amu Free Family illee asumaan na simadhaa isiniin jedha. Egaa qaalitti yaatillee Amu Freen reef lafa kanaa ol Difik jedhaa jirti bira tara jetteetiin inna bira hin tarre mana kootitti dhuftee argamu keetiif guddaa takkanaa galatoomi siin jedha egaa har'a gaafii babbareedaa gaafii ajaa'iba gaafii hordoftoota kennallee gammachiisu gaafiiwwan kana muraasa isaa hordoftootatu gaafadhu naan jedhe iyyuu qabadhee dhufee jira akkana deebistu abdii qaba akkam qophiidhamoo Hayya wata karakkoon qabu gaafii daawwattoonni jedhanillee ni deebisaa kaatina gaafattillee ni deebisaa qophiidha itti fufisiin jedha. Ayyuushi kabajamtuu fi jaallatamtuu tiyya jalqabatti jechuudha. Yaamicha kiyya kabajjee asittiin argamu keetiif dachaa galatoomisiin jedha. Gaafii fi deebiin kenna har'a waa'ee bultiiti yookaan waa'ee jaalala. Hayyee. Akkami hayyamamtuudha moo? Yaani wanta danda'u taanaan ni deebisaa wanta hin danda'amne taanaan immootu qaxxaamusni qaxxaamaa gochuun hin danda'amu. Ati gaafii kee waan qopheeffatte irraa homaa duwwatti hin jedhini itti fufisiin jedha qaalitti. Okay, jazakillahu khairan ulfaadhu siin jedha hayaati tiyya. Ani har'a walumaa keessanirraa isin gaafatu hedha. Isin maatii jaalala maatii ani jaalalli guddaan isinirraa mul'atu kabajni guddaan isinirraa mul'atudha. Kanarratti jechuudha mee wanti sababa jechuudha sababa tahe maali jaalala yaani akkanatti yeroo meediyaa gubbattis mul'atan tahee yeroo achitti illee jechuudha maatii mana jaalalaa fi kabajni guddaan irraa mul'atudha. Kanatti mana keessan kana mana jaalalaa mana yeroo hundaa gammachuu taasisuudhaaf namni sababa ta'e si himoo abbaa maammitime osoo gaafitti achi hin ceene. Hayyee gaafii na gaafattee guddaa galatoome ani nam tokko waan ilaalee namarratti argu nama gaafata. Deebii immootiyyuu deebii kanallee nati feetu yookaan gaafii keebicha osoo hin taane kun gaafii daawwattoota nama hedduu ta'uu danda'a. Akka ati jette kana warallee ta'uu baannu atillee oolurraa hubattee akkana jette. Anis saga dandeensi deebisuuf hin mokkoraa abbaa maammiti moosii maatiin keessan kun akka maatii gammachuu ta'u ka sababa ta'e naan jette. Walumaani jedhaani garuu. Walumaani ani harka caalaa abbaa maammee fudhatullee walumaani ani bultiin takka akka bultii gammachuu taatu manni tokko akka mana gammachuu ta'u
nam tokko bichaa nama gochuu danda'u gama gamana wal gargaarsi yoo jiraate waluma gargaarsan jedhee yaada. Ani waan ana jechuu hedduu sayaayyuu bara. Abbaa maammiti jechuu. Harki caalaan kan abbaa maammitiin jiraate. Ani waan ofii kan keetii anatuyyuu kanaaf sababa ta'e jechuu hedduu sayaayyuu garuu harki irra caalu kan abbaa maammiti isiniin jedha hordoftoota kenna rabbii wajjisi haa bulchu siin jedha rabbiin immoo tuyyuu obboleeyyan kenna obboleeyyan dhiirallee nama akka isaanii kana ta'uu taasisuun jedha. Tayyib gaafii jalqabaati. Isin maatii akkaan jaalalaaf kabaja walii qabudha. Wanni irra si gaafachuu hedduu maal inni sitti fakkaate beekta? Aishaa fi abbaan maammee akkamitti wal argan, akkamitti wal fuudhan, yaani sida akkamitti godhatan waan akkasiiti. Yaa Allah akka deebiftu abdii qaba ka. Akkamitti wal fuutan akka wal baratan jechaa jirta? Ilaala sin gaafanne qo'i waa'ee kanas si gaafachuu edda jedhee gaafiin jalqaba abbaa maammee yookaan Khadiiriin jechuudha. Situ jalqaba arge moo isaantu jalqaba arge? Hayyee gaafiin kee gaafii bareedaadha. Gaafii haga ammaa daawwattoonni kennallee namni hedduun nu gaafataa jiru garuu hin deebifne ara deebisuudhaaf eegaa gaafatame qophiidha. Aniif abbaan maammee baay'ee nama addaan fageenya qabu miti. Beektaa baadiyyaatti namni baadiyyaa maal hojjetee akka guddatu haaluma saniin dhullee abbaan Kadir jechuudha. Abbaan kenna abbaan Kadir safara kennaa lafa qabanii lafa qonnaa sababa saniin Kadir safara kenna dhufa oola. Kachirraan immoo obboleettiin Kadir safara kenna heerumte ani naannoo kenna heerumte fira kennatti heerumte kanuma kanarraa kaka'e nu waliif haarawaa miti wal beeyna garuu mootu wal beeku malee gaafii jaallaa walii dhiyeessine inni taasallee yaannee hin beeynu garuu kaa jaallattu gara isin dhuftuun fi akka isinti dhuftu hin beekamu. Abbaa mitu naa dhiyeesse gaafii jaallaa walumaa galatti haala kana wal beeynan. Namni jalqaba ijaan arge yaani walumaa galatti wal argitan jechuudha. Okay, isin wal argitanii. Wal agarra. Osoma wal jaalala duraayyuu wal beeyna wal agarra. Okay. Gaafii jaalalaa eenyutu dhiyeesseef jedha gaafiin itti aanu. Si himoo situ yusin jaaladha jedhee immoo isaantu si jaaladha jedhee. Akkuma uffata keenya keessatti baratamaa ta'e dubartiin takka dubartiin Oromoo dubartiin intala musliimaa takka yoomillee si jaaladhattee dhiiraan osoo jaalattillee ibsitu. Anillee dubartii Oromoo keessaa ishii takkaadha ani ibsinee fi dhugumatti illee dubbachuu yoo ta'e dura isa jaaladhee miti. Isumatu dura na jaalattillee isumatu dura jaalattillee. Dubartiin gaaruma irratti yaada. Inni dhufa jaalallee eegi jaalatamuu jammarti. Sagalee tana keessaa muruu qaba ta'anii jalqabaan isaan hin jaalanne jetti tana. Leesh! Jechuun akka isaan rifatan waan hin barbaanneefi ka. Anaaf isaan firaa miti. Obboleessi kiyya akkana yaalaa rifatu hin barbaadu. Leesh! Firooma keessanillee itti fufaatii gaafii dalleetti fufii akka dasi jedhe goota gaddisuu muftii keeti. Okay, laala qaldi maafin jedhe osoo mizaana irra kaayanii jaalalli ati isaaniif qabdutu mizaana kaasa moo ka isaan sii qabantu mizaana kaasa kana jechuun situ irra jaalatamu amma isaantu irra si jaallata. Gaafa alfaata fidee dhuftee dhugaa rabbii jaalalti kiilallee dhimma jedhamtu. Atillee mootu nama jaalatee nama abbaa manallee qabu nama wayii jaalallee beeku akkamitti akka gaafii akkanaa fideen beeku daawwattoota irraa ta'e absirraa ta'ellee hin beeyne. Osoma zananii kitte taati yoo jedhe naaf qallata. Okay. Gaariidha. Ani garuu kan kee waan akkan ol kaasu natti fakkaata amma. Hayyee ati wanti beektu baay'ee waan jiruuf jechuu dandeetta. Ani garuu kaamee waluma yoo madaalti jaalaltu hin bareeddi waan taateef wal madaalti jedhee siniin yaada. Taayib gaafii ajaa'ibaa wayiiti kata akkaan nama golfisiiftu wayii ashiyyee. Yalla. Yeroo barreessu anuu kolfaaf barreesse osoo abbaan maammee jechuudha. Situ sitti deemanii gara gaffii demoo gara mana ol fiida.
يا أبو الرجال في جايبة كبرتين عرفتي ما شاء الله تبارك الله سر جرا قافي ما هذا بناتك قافته كبر قافته أتلي يوكم بدن وي قافته نين قافي كنا قافة جرن ديتا يوكم يعني كل كم أفنا قافته أنا قالوا صوب ما بين تقول لي نكان هريم بيبو tagara ala gaffeegu fi gara mana ol fiigu tana fa'a ofuma kiyya mudannoo qaba gaafii kana gaafa bira dubbadha waan ta'eef uummata irraa si gaafataa jira. Tumamteen jedhin garuu. Ayyaan illee takka mati gaafattee mudannoo waan jiru natti fakkaate ammaaf deebisa. Asiin dura abbaan maammee garaalallee ta'ee gara manallee ari'eellee na fiisee beeku amma achiif garuu gara gaafattee yosoo hin natume garuu gaanuma gara manaa keessa ol jalaa fiigu natti fakkaata. Jechuun mana keessatti maatu sirraa qaba gara alaa fiide nama baay'ee sirraa qaba. Amma hordoftoota illee baay'ee qabda akkamitti hordoftoota innatu jedhamutti fiiganii. Hordoftoonni kiyya kan jiran biyya Arabaa biyya adda addaati malee biyya keessa miti yoo ta'ellee immoo haati manaa fi abbaan manaa tokko ufuma lamaanii fixatutu barbaachisaadha malee oduu akka fedhe hordoftoota dhiistii wanti fedheemu birruuyyuu osoo jiraate ani alatti baasanii waliin osoo hin taane keessatti fixachuu caala waan ta'eef inni illee gara manaatitti yoo gara keessatti jalaa hundeessite yaani siif namaaf gara laafa jedhee yaada dhiirri tokko osoo durumaa yoo tumu jedhe maaliif baaftee namaaf dabarsitee himta taanan inde itti abaasa malee irraan qannasuu yoo mootu aduu dho'ifachuuf deemte illee gara dhiisututtuu deema jedhee waan yaaduuf ani gara mana keessatti hundeessitu irra furmaata jedhee yaada. Okay, kanaafuu hordoftoonni kennaa warroonni abbaan manaa keessan harka jarjaru yoo inni taaf isinitti jedhe gara alaa gadi hin ce'inaa gara boroo keessaa ol dheessan isiniin jedhanillee asumaanii. Ayyee. Garuu amma yerooniyyuu yeroo akkasitti nama tumanii miti alhamdulillah. Gaafiin itti aanu jechuudha. Beekte carraa wayiitu si bayuu hedaa dhagee kanaan duratti carraa gaafa ho'iyatillee waan kana irratti hojjattee dhagee. Inshallah bifti carraa kam. Carraan gara Ameerikaa kanaa si bayuu hedaa kaa'uu osoo jedhame jechuudha. Waggaa 10 Ameerikaa turtaa siin osoo jedhame garuu immoo namni fudhattee deemuun si hayyamamu maatii kan kee keessaa nama tokko qofa waggaa 10 achi turta jechuudha. Biyya Ameerikaa kana waggaa 10 asin deebitu achi turta nama tokko qofa fudhadhu deemaatii keessaa osoo sin jedhanii eenyu fudhattee deemtu. Yaa Allah kuni gaafii baay'ee ulfaataadha gaafii akkanaaf soora gaafachuu baattee dasnedha. Wallahi baay'ee ulfaata. Leenjani daa'imman xiyyeegatu barbaadu jara keessa iyyuu nama tokko jettee duraan dursee daa'imman nama qabaa kadiiri nama gatu barbaanne qabaa kana hunda akkam godhe nama tokko fudhee deema. Dirqama sirratti ta'a jechuudha. Carraan kun waan guddaadhaan beekta kan namni umrii isaa guutuu carraa Ameerikaa argachuun hin hawwa. Sanbira dabarfattee ati laaftumatti gaafa argattee sanuu carraan sii kennamee jechuudha. Nuti waggaa meeqa aana ahli kenna nama takkitti osoo hin fudhanne ganni asirra abbaa manaa ka jaalatutu jira ilmaan ka jaalatutu jira haadha abbaa. Kanaafiyyuu ati carra qabeettidha. Sanuu bara hojjettuu ta'uuf hin deemtu. Akkasii inshallah. Sanii rabbi haa jedhu. Akkuma xiyyeetti rabbi haa jedhu garuu immoo bakkee maatii kiyya addaan baasee deemu kanatti baay'ee natti ulfaata. Hundaafuu dirqama yoo natti ta'e humna kiyya ol ta'e garuu ani maatii kiyya gatee namurra osoo hafee natti tola. Yoo immoo deemsu sun dirqama ta'e kan deemu fudhatee waan deemu natti fakkaata. Ijoollee hoo rayyaan firdi maaluma siin jedhan amma jechuun kana hunda dura kadiira argatte waan ta'eef isa gatee deemuun barbaadu. Kanaaf yeroo ani reef jaalalli kan keettu irra mizaana kaasa jedhu anaan jette bara. Ani dhugaa waan rayyaan hin jettu ta'e. Rayyaan yaani gammaa isiri yaani abbaa manaa gattee haati manaa takka gordeemuun gaarii miti. Deebi immoo akkuma shari'aatti illee haati manaa fi abbaan manaa walumaan tolanii isa gatee deemurra ijoollee gatee deeme. Yoo danda'e dhufee laaluu yoo danda'e egaa si'achi booda jara fudhachuu yaada malee isa gatee deemuun barbaadu. Maashaallah tabarakallah hedduu namatti tole dhugaa. Wanti jireenya kee keessatti jechuudha waan san otoo hojjechuu baadhee jettee itti gadi
gadditu ni jira wanti hojjattee itti gaddite jechuudha. Yaani adada yaadattuun wayi osoo waan san hojjechuu baadhe jettee wanti yeroo hunda si gaddisiisu jira. Yoo jiraate maali? Mee koyi yaadadha. Daqiiqaa naa kennamti xiqqoo. Wanni yeroo hunda nama yaani yeroo kamuu dagatuun qabdu akka hin jirretti jechuudha. Silaa wanta san otoo waan wahii hojjattee yeroo hunda hin irraanfattu jechuudha. Laabiif waan akkasitti ani yeroo hunda itti gaddee maa godhe waan akkana jedhullee hin qabu garuu immoo wanti ani maaliif wanta akkana godhe jedhee gaddu tokko yoo ka jiraatu ta'e barumsa kiyya maa addaan jedhee yoomiyyuu ni gadda. Osoo barumsa fixee ani akka yuunivarsiitii akkatti deemeetiin hin qabaradhu ta'e baay'eedhas na jedha akka irra mootuu bakkeen ani jiru kanaa ol darajaan kiyya kaf jiru ni beeka waan ta'e osoo barumsa kiyya addaan fixuu baadhe jedhee ni gadda gidee takka takka garuu wanta akkasitti na gaddisiisu hin jiru. Wanti na seenessu hin jiru. Alhamdulillah. Wallahi waan baay'ee si seenessuu qabu hin turre inni illee jechuudha. Maaliif warroonni baratanii barsiisaa ta'anii waanuma tokko tokko ta'anii biyyuma san kenna keessan keessayyuu akkana garuma katamaa gugurdoota waliin siqin magaalaa gugurdoota waliin siqin hin jira waan ta'eef alhamdulillah jedhii siin jedha. Waan baay'ee si gaddisiisuu miti alhamdulillah dachaa argatteen siin jedhaani. Inni biraammoo jechuudha wanti yeroo hunda itti gammaddu waan kana baga godhe jettee jechuu waan kana baga dalagi jettee itti gammaddu maayin abbaa maamee itti heerumuu kiyya akka hin jenne garuu. Dursitee fi keeti deebii deebisaa jirta waan ta'eef gaaffii osoo na gaafachuu baate. Akkan kana deebisu beekati waan ta'eef laali ani amma wanti isin jechuu barbaadu gaaffii waan ta'eef ottoon illee deebiin irraa eegan waan ta'eef jechuudha. Ani abbaa maammeetti gisee heerumu akkuma beekamu maatiin keenya gisee nu barannu akka barannu maatiin keenya jechuudha gisee barannu yoo ta'e akka barannee yookaan barumsaan bakkaan geennu yoo mootiyyuu ka gara inni ta'e illee wanta qabne sana akka bakkaan geennu barbaada malee itti daarii akka daddaftee dubartiin gara bultiin itti deemtu namni fedhu hin jiru. Kanarraa kan ka'e garuu ani fedhi gisee wal jaalannee gara bultii seennetti warri kiyyaa akka gara warraatiin dhufe jira akka gara obboleessa kiyyaatiin dhufe jira garas nama yaadeetu jira. Garuu mootu ani nama biyya tokkotti guddatee nama bara barumsaa tokko barate waan ta'eef qalbiin kiyyaa akka hiriirtu bakka tokko jira. Ani kadiirittiin carraan kiyyaallee rabbillee kanaanis waan ta'eef isatti heerume namoota warra kiyya naan jedhe san dhiisee gara kadiir goruu kiyyaa gammachuudhaan kan qabnu nutti dhagahama. Wanni ati baga godhee waan kana baga raawwadhe jettee gammaddu jecha san hundaa irra tarkaanfadhee oofsee waan naan jedhamellee waan ta'ellee liqimsee isuma qabadhee isaa wajjin bakka kana ga'u yeroo hundaa baga ta'e jedhee gammadaa jette maashaa Allah sa. Saa kalaamisa sirriidha. Maashaa Allah. طيب أما اللي أتجرب مقالة أوروميا أنا كيسة تفيت في لدو سينجد كان مو ما تكن كي وجيني أنا تك أمريكا تيمتو مقالة تم جراتشو في لد أنا مقالة أوروميا كيسة جراتشو في لدو يعني دور مرة اللي كأي مقالة دامتي الحمد لله رب العالمين أما اللي مقالة مهدامة كيسة جرا يوم اللي مو كرفندر اللي دامة كيسة أجي جراتشو أب كايوكية ما شاء الله تبارك الله كما هو الحمد لله وبلين كنا هندا جدا والله بك يا دني ربي سنهاتي سنا ما يد ودي عمري سنهاتي رسو وان يا دني وان جالة أرجعون يعني نعمة دوان قد دا والله يرو هندا جمعتوني رام فتمني كنا في خرجمت في جالتمت وبلتي تيا هذا مامي يوكا عاشا عندك كديرتو galanni kan kee guddaadha gaafinan har'aaf qabadhee dhufe kanuma garuu mootu jechuudhaan tuttuqee laaluu fi amma achitti immoo gaafii kana caalaa ulfaataa jechuudha adabbii bareedaa wajjin yoo ati na heeyyamamtu taate akkasi affeeru abdii guddaan qaba. Ashiri Omar akkon hin jiru bicha adabbii suni humna kiyya waliin ta'in malee si affeeramuudhaaf heeyyamamtuudha. وانا تبعتن دندن يعني سر هنكاو ما دي فوف جلاسي انسي دافون بربادو انت فوف جلاسي ميدو كيفو سيميدو كبراتي فسونتاني ايغا غداتا كغلت ومسين جدا اوردفتون نكي يالي اكا عاشا عندك ديرتو ناغلتين فتن ابدي قبا
turtii bareedduu turre jedhee abdii qaba guddaa naa galatoomii waan naa kabajjaa asitti na argamteef akkasuma hordoftoonni kennallee waan jalqabarraa kaastanii haga dhumaatitti nu wajji turtaniif baay'ee galatooman isiniin jedha yaada xumuraa yoo qabaatte. Hayyee buletti yaqaali atillee na kabajjee isiniin gara chaanaali keetti na feeru keetiif durallee akkuma isin jedhe guddaa si galateeffadha ammallee naa galatoomu isin jedha. Isinillee immoo daawwattoonni Amuu Firii Faamilii ani durallee na beeytanii ammallee asumaan ani Aashaa Indakari isinillee na beeysaa jirti. Isin hundi keessanuyyuu Amuun goddanyaa dhiyaata akkaan jaaladhu akkaan kabajuudha. Isinillee jaalattanii kabajjanii waan laaltanii guddaa isin galateeffadha. Warri immoo subscribe goone ilaaltan baay'ee jira subscribe godha. Share olii godha like olii godha Amuutu biyya namaa keessa teettee bu'aa bahii jiru san hunda osoo beeytanuu isin hunduyyuu beeytanii YouTube kana guddisuuf tattaafata arte waan ta'eef cinaa dhaabbattanii akka jajjabeessitanii bakka guddaan geessan abdii qaba. Ani dhaamsi kiyya kanumaa share like subscribe olii godhaa isiniin jedha. Amma xumurree jirra haga qophii biraatti walitti deebinu. Nagaa nuu ta'aa fayyaa nuu ta'aa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم جنة سلامتا ورا جنتا السلام عليكم جنة سلام